ቲክቶኪ አርቲስት ሁሴን አማኖ jedhama daawwattoota ቲክቶokii kooti har'a imala karaa seeraa bulchiinsa karaa dubbatti yommuu deemu asitti magaalaa baatutti argama magaalaa baatutti goree wanta ajaa'ibaa tokko na qunname wanta ajaa'ibaa argamee hin beekne dalagamee hin beekne magaalaa baatu keessatti argee as gore yoo as goruu mana nyaata aadaa faayamee bareechuun arsittiinis faayamtee oromtittiinis faayamtee bifa kanaan miidhagee yoo as goru nan gammadee hariiroo maal jedharre nan gammadee sirriitti gammadee gara malee gammadee aadaan keenya ammallee haa guddatu haa dagaagu haa cimu bakka hin geenye ammallee nu haa ga'u jechaa nyaanni kun nyaata ajaa'ibaati. Nyaata kana guddanne namni nyaata kana nyaatee hin guddanne hin jiru maqaan ishii xoroshoo jedhama. Xoroshoo jedhama. Xoroshoon baay'ee dhimmi oofti baay'ee amma shamarran illee kun asitti xoroshoo kana nyaachaa jiru na fakkaate. Kanaaf irra caalmaa magaalaan baatu magaalaa jaalalaa magaalaa misoomaa magaalaa nageenyaa cali akkamree. Ini kan tidak punya kulit ini mal fakkaata kun. Maal tu jika kaasa asitti kana hojjechuudhaaf. aadaa keenya baasuu Ada bakka kamitti uffatamu aadaa keenya guddifamuu uummanni immoo bitanii nurraa nyaatu qabdanii nurraa dhaqamuu qabdanii jettiin ani immoo bitootessa 20 turtii aartii hoggaa 33 gootiif albeema 7ffaa irra oolle kan jedhu kabajutti jira kanaaf immoo caaliin nyaata aadaa akka achitti naaf qopheessitu abdii qabu. Kasimire olii gala.